namni beelaan lubbuun isaa darbe meeqa? Kuni soba dogongora namoonni ta'e jettee hojii siyaasaa hojjechuudhaaf godhan ta'uu hin danda'a. Namootatu siyaasaadhaaf jecha waan kana godhe. Saboo lubbuu namaatiin maaliif qoftayyaa mootummaa naannoo Oromiyaa? Beelaaf namni du'e jedhamu hamma ammaatti wanti nu ga'e hin jiru. Kanaaf namni du'e hin jiru jechuudha amma sababa beelaa Oromiyaa keessatti. Namni du'e hin jiru Oromiyaa keessatti. Siyaasaadhaaf isintu dhossaa jira malee nuti bar lubbuu ummataati ka dubbataa jirru. Miidiyaaleen garagaraa ka gabaasaa jiran lubbuu ummataati. Isin ammoo siyaasaadhaaf itti fayyadamaa jirtan waan kana dhossuudhaaf jechuudha. Inni guddaan abbaa fedhee iyyuu haa ta'u deeggarsa uummata keenya cinaa haa dhaabbannu kan jedhu waamicha waltajjii kamiyyuu irratti miidiyaa kamiyyuu irratti waamicha godhaa jirra. Kun wanti dhofamuuf hin jiru. Isin immoo ammayyuu humna mootummaatiin ol hin taane waan jedhu nuu himtu. Humna mootummaa oliitiin xiqqoo ishee waliin faallessuu harka gabaabbachaa jirtu yoo ta'e. Eegaa mee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan ajaa'ibaa qabannee dhufnee jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun ammallee gabbee namni sababa beelaatiin du'e hin jiru jechaa jira. Ammoo asumatti as deebi'ee dubbii wal faallessu baay'ee dubbata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma xumura qophii keenya Afgaaffii BBC Afaan Oromoo Gonaa Busaa Gonfaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir waliin taasise isin dhaggeeffachiisuudhaaf dhufnee amma xumura qophii keenyaa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafannaa waliifis daddabarsuudhaan yeroo uummata kanaa akka saaxiltan isin gaafan kuni dhimma lammii kan keetiiti. Hoogganaa Busaa Gonfaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir kun akka jechaa jiru godinaalee Oromiyaa bakkoota garagaraa hedduutti sababa hongee irraa kan ka'e uummanni balaa beelaatiif saaxilamee jiraachuu himuudhaan ammoo wanni kun humna mootummaatii olii miti jedhee asumatti yommuu dubbatu gama biraatiin ammoo nuti waltajjii garagaraa irrattillee dhaabbanni kamiyyuu abbaan fedheeyyuu akka dhuunfattillee akka fedhettillee uummata kanaaf akka dirmatu gaafachaatiin jirra jedhee asumatti sobee dubbata. Gama biraatiin ammoo mootummaa keenyaa olii miti mootummaan akka ajaa'ibatti nyaata dhiyeessaa jira jechuudhaan dubbataatiin jira. Gaafii fi deebiin isaa hedduu wal dhabdi. Godina Harargee Lixaa qofa keessatti namoonni qabrii awwaalaa jiran namni kun sababa beelaa akka du'e ragaa bahuudhaan kan amma awwaalaa jiran kana durallee namni biraa akka du'ee jiru ragaa bahaatiin jiru. Haa ta'u ammoo kuma isin ammaan tana gabaasa BBC'n godhee kana irraa dhaga'uudhaaf deemtanitti sababa beelaatirraa namni du'e hanga ammaatti ragaan nun geenye qorataa jirra waan jedhu dubbataatiin jira. Gargaarsa mootummaan keenya akka ajaa'iba dhiyeessaatiin jira jechuudhaanis ni dubbata. Dubbiin isaa hedduu wal faallessite kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mee dhaggeeffata. Hamma xumura qophii keenyaa akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafannaa itti dhiyaadhaa ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Jalqabuudhaaf hongeen amma kutaalee Oromiyaa keessumaa gara horsiisee bultootaa fi gariin horsiisee bultoota ta'aniitti mudate hagam bal'aadha naannolee kam keessatti mudate. Bara darbeerraa kaasee hongeen jira. Barana Oromiyaa kibaba Oromiyaa irratti akkuma kaasteetti hongeen bal'inaan mul'ata. Godinaalee bara darbee godinaalee 8 keessatti kan mul'atu. Booranaa guutuu Booranaa irratti godina Gujii Bahaa aanaalee gara gammoojjii jiran irratti Gujii Lixaas aanaa muraasa irratti akkasumas Baalee Bahaa aanaa baay'ee irratti mul'ata. Aanaalee Ginniir irraa kaasee gara gammoojjii jiru. Gogiinsi samaaniin mul'ata. Kanaaf akkasumas Harargee lamaanis aanaalee gara gammoojjii jiran irratti gogiinsi bal'inaan mul'ataa ture. Kuni bara darbee jechaadha. Bara kana ammoo Arsii lamaanis Arsii Konyaa yookaan iddoo akka waamicha duriitti Awraajjaa Gololchaa jedhamu aanaalee gara 5 Arsii Bahaa Arsii Asallaa irratti Arsii Lixaas naannoo Rift Vaalii sana fi Shawaa Bahaa aanaalee 1 Fantaallee Boossatii fi Adamtullee Jiddoo Kombolchaa irratti gandoota amma ta'e irratti aanaa irratti guutuullee ta'uu baate rakkoon kun ni mul'ata. Deemee gara Oromiyaa keessatti namoota gara miliyoona 3.7 ta'u kan ammatu waan ta'eef kuni ka hongeedhaan naannolee miidhaman keessa uummata jiru jechuudha. Uummata jiru jechaadha. Kanaaf deemee rakkoo kanaan deeggarsi mootummaan deeggarsa gochaa jira. Akkuma isinis quba qabdu bara darbe
aanaalee godinaalee 8 keessatti hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Kana deeggarsa mootummaa, dhaabbilee miti mootummaa akkasumas namoota dhuunfaas mobilaayizii bal'aa uumne hanga waxabajjii 30 sanee 30tti jechaadha. Deeggarsi taasifamaa turee jira. Kanaan namoota baay'ee lubbuun namaa odoo hin darbin baraaruun danda'amee jira. Amma immoo roobni amma hongeen kun kan itti fufeef roobni arfaasaa bara kanaas roobni jechaadha. Namaa fi horii irrattis sadarkaan rakkoon nyaataa mul'atee jira. Kanarraa ka'uudhaan horii irratti rakkoon bal'aan mudatee jira. Horii giddu-galeessa kan rakkoo keessa kan ture gara miiliyoona 14 kan ta'u fi sanaa ol kan ta'u yoo ta'u, achi keessaa horii miiliyoona 1.5 ol kan du'e jechaadha bara darbe. Kanaaf amma ji'a kana keessa hongeen waan itti fufeef ammas deeggarsi kun itti fufee jira. Rakkoon illee itti fufee jira. Kanarraa ka'uudhaan namoota almost akkuma siin kaase gara miiliyoona 3.7 jala ga'uuf midhaanis maallaqnis deemaa jira. Almost midhaan gara godinaaleedhaaf ji'a darbeetiin alatti ji'a kana keessa guyyaa 28 kanatti gara kuntaala 300 ol aanaalee kanaaf raabsamee jira. Godinaalee kanaaf maallaqni bakka midhaan ga'uu hin dandeenyetti immoo waliigala qarshii miiliyoona 367.1 ol akka raabsamu taasifamee jira. Bakka midhaan makiinaan ga'uun midhaan geessuu hin dandeenyetti akka achi bitatan gabaarraa bitatan yaadameeti kan taasifamu. Kun haala kanaan deeggarsi godhamaa jira. Ji'a naasee jennu amma hagayyaa amma dhufu kana almost guutuu sadarkaa jedhamutti roobuu baachuu danda'a. Kanaaf deeggarsi kenna cimee kan itti fufu ta'a. Rakkoon hammaataa ji'oota muraasa. Rakkoon hammaachuu danda'a. Kana caalaa hammaachuu danda'a. Simentii gaggeessaa jirra. Lakkoofsi kana caaluu danda'a. Amma qorannaan kenna torbee dhufu kanatti guututti. Amma godinaalee duran tuttunnees aanaalee duran tuttunnees gochaa waan jirruufi lakkoofsi kana caala jennee shakkii qabna. Haa ta'u garuu mootummaan bakka rakkoon jirutti deeggarsa laachaa kan jiru ta'uu isaa ibsuu barbaade. Kanumaan wal qabatee garuu sababa hongeetiin beelli akkasitti ibsuu dandeenya. Sababa hongee kanaan beelli mudateera kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti. Maal sitti fakkaate hongeeni biyya kamittuu mudata. Hongee kanaan immoo hanqinni nyaataa hin qunnama. Nyaata horii nyaata nama. Beela hammaataadha jechuun dandeessu. Haga ammaatti kan jiru jechuudha. Beelli dhalateera. Fuula dura waan ta'u hin beeknu. Ammaaf garuu hanqinni nyaataa jira. Hongeen midhaan hanqinni midhaanii jira. Kana amma beela kan jedhamu ulaagaalee beelaa sana guute jechuun si rakkisa jechaadha. Tole. Ragaalee tokko amma harkaa qabnuun fakkeenyaaf godina Gujii keessatti aanaa Sabbaa Boruu keessatti namootni sababa hongeetiin beelli mudatee lubbuu isaanii darbee gara 12 jiraattotni immoo inumaa gara 20 akka lakkaa'aman nutti himu. Haga ammaatti isin ragaa of harkaa qabdaniini kutaalee Oromiyaa kamuu keessatti namni beelaan lubbuun isaa darbe meeqa? Okay, gaariidha. Kan ammatti jettu kana irratti dabalataan godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu fi naannoo Liiban sanatti namni sababa beelaatiin du'ee kan jedhu sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa garaagaraa irratti kan haasamu ni dhageenya. Kuni soba dogongora namoonni ta'e jettee hojii siyaasaa hojjechuudhaaf godhan ta'uu hin danda'a. Kanaaf kana amma Sabbaa Boruu irraa ka'uudhaaf Sabbaa Boruu irratti nama 12 kan jedhan kijiba. Nam tokko du'ee jira. Namni du'e sun dubartii wayiiti. Dubartiin sun maaliin duute ganaa warri mana yaalaa kan adda baasu ta'e. Beelaan duute jechuudhaaf namoonni mana sana halkan duutee bulte yoo dhaqanii ilaalan midhaan mana jira. Namni midhaan mana jiru beelaan du'e jechuun hin danda'amu. Nama 12 maal kan jedhame ragaa almost sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa garaagaraa irratti kan haasamuu ni dhageenya. Sheggoonee jirra hin jiru namni Sabbaa Boruu irratti akkas ta'e jedhamu. Nam tokko dubartii wayii kan duute jirti. Dubartiin sun immoo dhibee maaliin duute kan adda ba'u ogeessi yaalaa kan adda baasu akkuma jirutti ta'e miidiyaalee garaagaraatiif erga oduu kana dhageenye sheggoonee godinni akka sheggoodhu taasifne dhaqanii ilaalanii midhaan mana akka jiru. Namni midhaan manaa qabu beelaan du'e jechuun hin danda'amu. Kun rakkoo nageenyaatu jira. Rakkoo nageenyaa sanaan namni miidhamuu hin danda'a. Dhibeedhaan miidhamuu hin danda'a. Lammaffaa kanatiin kaasni mataan isaa feesbuukii irrattis miidiyaa garaagaraatiin kan haasawamu Liiban aanaa Liiban Gujii Bahaa irratti nama hedduun du'ee jira jedhanii maqaa namaatiin
tarreessanii kan baasantu jira jechaadha. Kanaaf namoonni kun namni lama kan lubbuun jiru jechaadha. Yoo miidiyaa OBN hordoftee jiraatte waajjira bulchaa godina sanaatti waamanii galanii dubbisanii jiranii ijoollee nama lubbuun jiru. Namni 3 immoo nama bara darbe dhuma bara 2013 fi akkasumas bara 2014 keessa dhibee garaagaraatiin warra amrii ta'anii warra du'e. Namni tokko inumaayyuu namni Hasan jedhamu naannoo sanatti nama aanaa sanattis ganda sanattis akkuma maqaan barraa'e sanatti yoo cheeggoonu kan hin jirre. Naannoon sun immoo gargaarsi dhaqaa jira. Hamma tokko horiin hin jira. Kana beela jechuun hin danda'amu jechaadha. Inumaayyuu rakkoon hammaataan kan jiru kan godina Booranaa fi Baalee Bahaa irratti kan jiru jechaadha. Gujiin Bahaa sadarkaa 3ffaa irratti kan laallamu. Harargeen Bahaa Harargeen Lixaa sadarkaa 3ffaa irratti kan laallamu. Rakkoon beela jedhamu beelaaf namni du'e jedhamu hamma ammaatti wanti nu ga'e hin jiru. Kanaaf namni du'e hin jiru jechuudha amma sababa beelaa Oromiyaa keessatti. Namni du'e hin jiru Oromiyaa keessatti kan jedhu si kaasuu barbaada. Dhimmi beelaa seenaa keenya keessatti siyaasaaf oolfama. Mootummaan yeroo beelli mudatu haala jiru hin ibsu. Hin dhoksaa siyaasaaf oolchuun akkuma sila jedhee jira. Ammas wanni natti himtan taphni siyaasaa wayii keessumaa sadarkaa Oromiyaatti adeemaa jira. Sadarkaa yaachisaa hongeen beela isaa ga'uu hin ga'iini haalli jiru ifatti himamee deeggarsi sana madaalu akka argamu gaafachuu hin wayyu. Maaliif dhokfama? Maaliif beelli dhumaatiin namaa maaliif tapha siyaasaaf oolfama? Baay'ee bareeda. Kana ammoo ifatti ibsaa jirra. Dhimaayyuu nu ilaallata. Oromiyaa keessatti ifatti sii kaasaa jira ammaan. Nama godinaalee kurnan kana keessatti gargaaraa jirra. Qaamoleen, dhaabbileen miti mootummaa, NGOleen, namoonni dhuunfaan akka bara darbees hin dhoysine nuti. Baranas hin dhoysinu. Rakkoo nama keenyaa hin dhoysinu. Maaliif dhoysina boleessa? Kanaaf kana ifatti ibsaa jirra. Namni akka nu cinaa dhaabbatu. Mootummaa waan gochuu qabu gochaa jirra. Kuni dhoofamuu isarra hin jiraatu. Hin dhoofamullee jechaadha. Kanaaf humna mootummaatii olii miti. Gargaarsa mootummaan kennaa jira. Humna mootummaa oliitii miti. Inni guddaan abbaa fedheeyyuu haa ta'u deeggarsa uummata keenya cinaa haa dhaabbannu kan jedhu waamicha waltajjii kamiyyuu irratti miidiyaa kamiyyuu irratti waamicha godhaa jirra. Kun wanti dhoofamuuf hin jiru. Fakkeenyaaf sagantaan nyaataa addunyaa hongee Itoophiyaa keessatti qofa mudateen namootni gara miliyoona 7 haga ebila darbeetti jechuu kooti. Deeggarsa nyaataa tattamaa barbaadu jedha. Isaanii fi deeggarsa barbaachisu dhiyeessuu fi gara doolaara miliyoona 340 na barbaachisaa jedha. Inumaayyuu immoo maallaqa haga kanaa argachuu hin dandeenye bakkan dur gargaarsa kennutti gargaarsa kennaa hin jiru jedha. Jiraattotni fi aangawootni naannoo tokko bakka hongeen miidhe nuti dubbisnes gargaarsi dhaabbilee idil-addunyaadhaan dhiyaachaa ture hanqachaa jira waan jedhu nuu kaasu. Isin immoo ammayyuu humna mootummaatiin ol hin taane waan jedhu nuu himtu. Xiqqoo ishee waliin faallessuu harka gabaabbachaa jirtu yoo ta'e amma akka mana himtanitti uummatni of course gahaa miti jechaa jira. Humna kootiin ol ta'eera jechuun maaliif akka mootummaatti akka sanatti isin himnu jechuu kooti. Ammaaf humna mootummaatii olii miti tokko ammallee siifan kaasa. Warra ammas waliin hojjechaa jirra. Waajjira kootee waajjira qabu warri pirogiraamiidha. Yeroo qabu waliin hojjechaa jirra. Waan dur nu gargaaran ammas nu gargaaraa jiru. Ati amma kan kaaste miliyoona 7 ol ta'uu danda'a kan akka Itoophiyaa jedhu. Kan keenya miliyoona 3.7 jala jiraani. Wannoodhaan qorannaan keenya inumaayyuu kan isaaniitti oluu jechuu dandeessu. Kanaafi naannoleen biraa kibba irrattis naannoo Oomoo sanattis gogiinsa hamaan jira. Kun nu wanti hin dhoysinuu siin jedha. Amma hin dhoysinu nu aadaa qabna. Oromoon aadaa qaba. Aadaa buusaa gonofaatii wal gargaaraa jirra. Uummanni keenya waliif birmataa jira ammas. Uummata wal gargaachisaa jirra. Haa ta'u garuu nuti qaamni waan kana nu gargaaruu danda'u dhaabbileen adda addaa ammas waliin hojjechaa jiru jira. Dhaabbileen addunyaa ammas waajjira keenyatti waajjira banatanii waliin hojjechaa jirru. Kan godinaalee adda addaa keessa deemanii hojii deeggarsa kennaa jiran jiru. Kanaan alaa ammaaf kun noormaalii waan bara darbe hojjechaa turre ammas inni hojjenna kun humna keenyaa olii miti ammaaf jedhe. Yoo rakkoon deemee humna mootummaatii ol ta'e immoo mootummaan diklaar gochuu lakkii dhaabbileen amma nu bira jiranii fi nu gargaaraa jiranii fi ammallee mootummaa bajeta mootummaa humna mootummaa kanaa ol waan ta'eef qaamolee akkas nu gochuu qabanii jedhee ibsa kennuu danda'a. Haa ta'u garuu kan biyyaallee si kaasuu hin danda'u akka naannoo Oromiyaatti ammaaf hojiin hojjechaa jirru kun uummata keenya stookii gahaa qabna Oromiyaa irra.
federaalarraas istookii gahaa qabna. Kana ammoo uummata keenyaaf dhaqqabsiisaa jirra. Uumaa rakkoon qabu rakkoon jiru jira. Garuu kaaqimaatiin balaa ayyaadallee humna keenyaa olii miti kan jedhu sii kaasuudha. Baay'ee galatooma. Galatoomne. Obbo Mustafaa Kadir miti? Mustafaa Kadir hoogganaa Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaan tura.